ديدا أرومو ديدا ديمقراطي دورج دا دومنيدا ديدا ديدا أرومو ديدا ديمقراطي دورج دا دومنيدا هات وراكيا عمل جاك أبدي أني مو عمل شنك أبا جتا ما في عمل جايشين كباتة أت عمل جايشين كباتة نان أتي عمل شن كباتة عمل تكوشيني سافد أرومون آدا كبدي جيريف أيه. فورا في سادا كبدي هيرة كبدي أيه وانا الدنيا تنا راجبتو والقافت صور درساني نومتي أما نتبيتا صدان كنيا فيسبوكي سيقالي OMN TV. OMN TV. OMN TV. harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenya keessummaas ni qabanne dhiyaannee jirra keessummaan keenya har'a barreessaa walalooti weellisaadha Yeedaloo Baasa nama kana eenyu jechuu maltu ta'a Callaa Carcar Wadaay Calla baganagaan gara istuudiyoo keenyaa dhufte baganagaan no eedan isinis gara boodaatti yeroo deebinu Callaa Carcar maqaa maqaa sirriidha moo maqaa kana akkam مقوم سريتي مكان كيا سدي اسمه حجر جاني أول جاني چلا جاني چلان كون كاتي تي جنابافتي وانتي فاتي اللي موداف مكاه دو بافتي أنا سنين فلت Carcaritti dhalatte چرچريتين دلد Carcar maqaa abbaa keeti moo sababa bakka dhaloota keetiin si چرچر مكا أبابيلي خياتي ati weellisaadha walaloon barreessitaa yeedaloolleen dhooftaa dandeetti kana yoom kana of keessatti argite دنديتي خنا جلقبا غرتي نمني بكا جيروتي أورومون آدا كبدي هيرا كبدي سيرا كبدي بكا جيرين قيا خيستي جولوما تيجتي أني شغوي يدان تبدا خنا فودون كنان ديموتين غما وليدا أتش ديبي أقول أتش ديبو أكام بريسو أكاي يدل باسو يدل درانو دل غمي جرا أورومودا خلون اتتيسني في خبشين غات تمني في قتهر مني في الان الا في غونغومي في بانتا سربي اورومو خون خيستو روروس اچ خيست ابستني اچمانين غمنا دفو دندي غما ولي egaa heellama jira shaggooyyee jira dhiichisa jira ragada jira waa hedduu jira gosa sirboota oromoon hedduu qaba ati irra jireessa bara jireenya keeti kanati irratti fuulleffattee uummati ittiin si beeku kam sirba qabsoodhaati sirba qabsoodhaati maaliif oromoon gabroomtee waan jirtuuf jecha sirba qabsootiin eegalee jechuudhaan keessumaa baroota 1991 keessa baandii bilisummaa wajjin immoo baandii daaroo labuu wajjin sirboota qabsoo irra jireessaan baay'ee sana keessatti uummati baay'ee si beeka odaa daaroo labuu keessattiin eegalee hogguu booda hawwisoo odaa bultumitti bakka iyyuu hogguu waliif fidan hawwisoo odaa bultum keessattiin irra guddaa isaa sirba qabsoodhaatiin mul'achuu danda'e. Waa'ee Callaa Carcar hamee see tokko nan dhagaa baranni ijoollee ture nama lama qofaatu bakka inni itti dhalate keessatti raadiyoo qabaa raadiyoo sana keessatti warra akka Wasanuu Didoofaa dhaggeeffachaa guddatee naan jedhu hagam dhugaa? Kuni ani ijoollummaa tiyyetti hogguun dardarummaa kiyyaatis hiriyoota kiyyaa wajjin deemu. Namoota gurguddaa wajjin deema nama baratee nama sheekaa nama qeesiidhaa nama warra waaqeffataadhaa kanaa wajjin deema. nama gurguddaa wajji kanaaf dhugaadha namoonni kun wahii dubbatan waan isaan dubbatan kana nin dhaggeeffadha Wasanoo Didoo maal jee jan Ali Birraan maal jee jan kanaaf ani sirbumatti ilaala waan isaan sirban kana edaa dubbiin sirbaa miti waan biroo if keessaa qabdi kana achi keessattiin kana dhaggeeffataadha guddadhee if baree jechuu mee
Otoo gara 1991tti hin dhufin dura waa'ee daaroo labuu baandii sana mee waa tokko nu yaadachiis akkamiin dhadheetti makamuu dandeesse? Hawwisoo daaroo labuu sana anumaatu ijaaree jechuudha. Yeroo 1991 addi bilisummaa Oromoodhaa dhufu an 90 keessaan maadheedhaan itti dabalame kanaaf anumaatu ijaare. Kana hawwisoo daaroo labuu sana. Achi keessatti kanatti Oromiyaan biyya tooti masnoon gaarran keetii. Meenaa weellisi. Oromiyaan biyya tooti masnoo gaarran laggeen keetii hin dandeenyu miidhaateeti tanaaf geeyiroon baatee lolti bara 100 caalaa alagaaf gabroonfamneeti biyyuma abbaa keenya irratti laaldiinaaf meeshaa taaneeti falmaa gootota meeqaatiin arra laalbaanee ifatti. Kun ka baandii san keessa sirbee jechuudha. Baandii sana keessatti qawwee qabatanii si dudduubaati qawwee kana mirmirsaa ati immoo afroon akka kana mini afroo wayi qabda turte kanati wanni sana argeen ture. Eewu kan si jalaa qabdu daraartuu roobaati? Sabboontuu tuujii jedhaniin. Ijoolleen baandiin sun hedduu sabboontuu tuujiitii fi daraartuun faanis keessa jiran amma daraartuun lubbuun hin jirtu. Daraartuu fi sabboontuu tuujii ijoolleen baandiin warri sochiidhaa hedduutu jira jechuudha. Meenatti mi waa'ee daraartuu roobaa wajjin iddoo bilisummaa keessas walii wajjin turtanii namoonni baay'een kanatti weellisaa turte wajjin sibiraati amma kufaniiru ati garuu lubbuun jirtaa mee gara dudduubaatti deebiiti waa'ee daraartuu faasana. Yaadachiisa amma tokko. Daraartuun isii qofaa miti kuullaniinis guyyaa san kuftee leensaanis guyyaa san kuftee hedduutu jira. Warreen guyyaa san booji'amanii harka diinaatii bahan battalumatti harka diinaatii bahanii fi eegas hidhamanii bahanis har'a kan lubbuun ni jiranii Oromiyaadhaa fi gammachiiftuu Urfooti. Isaan ani hogguu lollisan ta'u amna sa'aa takkaatiin irraa jira. Anaa fi hirphaa gaanfureetii fi biqilaan naatolii ijoolleen hedduudha. Warreen gaazexeessootaati naatoliin kunii fi ammas gurbaa tokko kan biroo waliin jira. Amna sa'aa takkaa oduu jirru lollisan irratti ta'ee wareegamni isaanii akkanaan ta'e. Eessarratti wareegaman? Baale keessatti. Baale keessatti. Battaluma wareegamanii? Battalumatti wareegamanii. Dhaqxanii lafa arguu dandeessaniitu fudhattaniitu awwaaltaniitu. Dhaynee naannoo san hogguu geenyu reefka isaanii dhufnee ati akkatti awwaallannetu awwaallanne. Awwaallattaniitu. Dachaasaa Bunee fa'aa beektaa? Dachaasaa Bunee? Dachaasaa Bunee ka daaroo labuu baanta? Beeka. Kan waliin sirba waa'ee goototaa tokko waliin barreessitan. Inni kufe irraa addunyaarra hin jiru. Inni sin kufe? Sirba isaa wajjin barreessite sana na yaadachiise sirba tokko waa'ee gootota kufanii. Yaadaddaa jaallan kufanii bilisummaaf godhanii kabajaa biyyaa fi sabaa dhiigaan seenaa cehaaranii. Karabil isummaa dhugaa boba'aan hinuuf ibsanii gootan kaleessaa fi har'a falmattooti bilisummaa Oromoo yaadatu qabna if qodaanii walabummaa lubbuun namoota qixxummaa tallagoon qabaanne humaa. Isaanis finnee namaati jibbaniiti haddaa gabrummaa yaadachuudhaan nurraa jira qabsoodhaan buunee faanarraa.
Sirba kana keessatti maqaa Taaddasaa Birruu faa maqaa Elamoo Qilxuu faa hin waamta turte hin kaasta turte booda immoo ilmi Taaddasaa Birruu dhufee si dubbisee jennaanii walaloo kana jijjiirtan jedhan Abdii Qophee faa wajjin. Abdii Qopheetu jijjiire. Maal siin jedhe ilmi Taaddasaa Birruu? Mucaan afaan Amaaraa malee hin beeku. Gurbaa tokkootu jira ka Taaddasaa Birruu ka carcarii dhalate. Innis namni hin beeku amma. Isa kana waliif fiten. Ijoollee isaa. Kunis obboleessa keetii janiini wal barsiisan odaa bultumirratti hogguunan sirba kana sirbu natti dhufe Elemoo Taaddasaa Birruunna Elemoo Qilxuu bichaanoo እንደ መስዋዕትነት ለኦሮሞ የከፈለው ናንጂ isuma takeera isumaan naanjee wanni kun mataa kiyyana tuqe nutis wanni jennuufi horii ihuu tokkoo alaa galcha namuma jalqabaaf waa godhe namuma beekamaa tokko haafna malee hunda haafneen dandeenye Oromoon caphiinsa gadaarraa haaftee ilaa hanga ammanaa fi ati wajji jirru kanatti dhumaa jirti. Jennaaniin Abdii Qopheetti himee jijjiire Abdii. Abdii Qopheetu wajjin taatanii sirba kana gara goototaatti jijjiirtan jechuudha. Abdii Qophee wajjin akkamiin wal bartan walii wajjin guddattanii? Abdii Qophee seenaa isaatiin beeka malee waliin hin guddanne. Yeroon Alii Shabboo bira gartee Aadamaaruun bira Dirra Dhawaa Buukadiir Saifaa wajji bira Haloo Daawwee bira dhaqe sirba baasuudhaaf hogguun isaan bira dhaquun Abdii Qophee arge. Yeroon san yeroo dheeraadha. Eegas ammoo 93 haalli adda addaa kan na mudateen gama Finfinnee dhufeen. Gama Finfinnee dhufee achitti walgarreetiin achitti waan kana itti himnaan waliin jijjiirre sirbi jalqabaa dhugaadha yaadadhaa jaallan kufanii ja yaadadhaa jaallan kufanii kakka Taaddasaa Birruufaa akka Elemoo Qilxuufaa roorroo haala gaadiddaadhaaf kan lubbuu fi wareeganii yaadachuudhaan nurra jira Oromoo xiqqaa guddaanii sabni koo dhiiraa dhalaanii ka jalqabaa kana hankaree fujee kana. Chaartarri diigamee bara 1992 booda erga chaartara keessaa ba'amee booda egaa isin ittuma fuftanii baandiin bilisummaa tureera boodarra immoo bara 1999 haala baay'ee yaaddessaa ati jettu keessatti sirba ta'e tokko sirbitee turte anuufan shakka kan jedhu. Sirba sanii anaaf seenaa guddaadha. Isa naa kaasi. Inni kuni Oromoo waan jettu hogguu maqmaaqtu ilmi abba fakkaata moo bara fakkaataa jetti. Waan santu na mudate. Waraana bilisummaa Oromoo keessatti ani waraanallee miti jinfuudha. Waan addaa tokko arge. Waan arraan tana sadarkaa kana gartee Oromoo adda xiqqisho. Yeroon sun yeroo hamtuu ture. Yeroo hamtuudha. Gaafas eegalamte wanni arra dhalate tun. Gaafas eegalamte.
akkaan itti dubbadhu hogguun dadhabu sirbaaniin firraa hiike. Mee sirba sana uummata yaadachiisiiti sirbi kun kana ture jedhiiti itti deebin. Sirbaaniin firraa hiikean. Sirbi akkana jedha. Fira koo yommuun ilaalu isa gaaraa dakaa kan hin wajjin ture yommuun dhabu bakka. Garuu ilma namaa yaadni akka isin akkam jettan ani fuuniin shakkaa. Gareen qaama kootiis kanatti tumsuun harka. Tanaaf mataa koos hin amannee shakka. Osoo tokkoomtanii marti bakka takka an silaa fe'ame hin arkudaa darka. Firri anaan foonii ka aanaa hundarra xiqqaa badiisaatu laal yakkee darara. Cinaanis bitame alagaa fi'ataa hunda waan hamadhu xannachaatu jira. Fira koo yommuun ilaalu isa gaaraa dakaa warra wajjin ture yommuun dhabu bakka. Garuu ilma namaa yaadni akka isin akkam jettan ani fuuniin shakkaa. Jeetiin firraa hiikee sirba kana saansuuraaf hogguun dhiyeessu maaliif shakkitee naan jedhan. Jalgalaa saadhaa fi abbaa caalalataatiif bultumii ani fuuniin shakka kajuu mata dureen itti kennan. Jennaan maaliif shakkitee jedhan. San booda ilmaan hogguun itti dhiyeessu akka sirbuna godhan. Kan birootis ni jira. Kan guyyaa tokko mul'ata fuulli dhokatee. Sakana jabaan tokko amma. Nan beeka. Sirbi kun lamaan na biratti bakka guddaa naa qaba. Akka abbaan ilma waa dhaalchisu ilma waa lafa kaa'u an akkasitti ilaala qabeenyaas ta'uu baatu anaaf qabeenya garuu ilmi kiyyaas ni fudhata jeetii laala. Mee maal jedha guyyaa tokko mul'ata fuulli dhokatee. Akkasittiin qopheesse duraan. Hogguun haqaatu dhokatee cubbuun daboolame. Haqaatu dhokatee cubbuun daboolame. Guyyaa tokko mul'ata bar fuulli dhokatee. Hagoogame nafuu namni dhugaa dhabee. Jeetiin deessa fuulli dhokate kun maalii jedhan. Nin jijjiire ammata duree fi ilmaanii nin dabarse kanaas saansura isaa. Yeroo sana egaa saansurriin jira ture jechuudha. Maaliif jennaan nuti wanni afaan namaatii bahee hin deebu. Oromoon waan jettu lubbuun duutee fi wanni afaan namaatii bahee as hin deebu. Kanaaf malee rakkoon jiraateeti. Rakkoo biraan jiraatee. Rakkoon biraan jiraate. Uummataafis yaadama. Uummataafis ni yaadama jecha afaan keetii bahu kadiinnitti faayidaa ufaatu jira. Akkas taaneef malee. Saansurriis akka kan abbaa hirree sana miti. Abbaa hirree kanaa machi keessa lakkee. Abbaa hirree kanaa meeqoodee. Maaliif isiniin arga yeroo isin bilisummaadhaan akka barbaaddanitti weellistanan arga sababa ta'eef. Kanaaf jijjiiree akkaatu dhokatee cubbuun daboolame. Dimokiraasii sobaan namaatti qoosame. Qabeenya Oromoo magaalee guurame. Kanaaf nagaan dhibee uummanni goolame. Mikaa'el Booran nama juutu walaloo kanaas waa xiqqoobaan keessaa qaba malee irra guddaan tasaati. Eessa turte yeroos? Oggus Magdishoo. Magdishoo turte. Abbaan caalaa faas bultuun biyyoo faas achuma turani. Achuma turre galgalaa saafaa waliin. Boodarra Eertiraatti ce'ame. Ati Eertiraatti etta? Lakke hin deemne. Ani hin deemne. Yeroo tokko walaloo kee kana gaafan ilaalu keessumaa anuu ofin shakkaa. Sabatti waa himuu yaadda wanta rakkoo keessa jirtu rakkoo mudachaa jiru walaloodhaan qabdee barreeffamaan qabdee wayin qabdee namoonni aartii akka kanadha yeroo baay'ee kallattiidhaan gadi ba'anii haasa'uudhaaf uummata diigama uummata kana ta'a jedhanii yaadda'u sababa ta'ee fi bira qabanii uummati yoo galeef jedhanii himu garuu uummatiin hubataa ergaa kee kana sii hubataa. Uummanni Oromoodhaa akka gaariitti hubata maaliif hubata seete. Oromoon yoo dikee gadhiisee saadaa fi gadi hin dhiisu. Bakkuma fedhe yoo jiraate. Akka xannachaatee keessuma jirti. Waan wanni san je'amuuf ni beekan. Rakkoon akkanaa jiraachuu yoo
kallattiin beekuu baatanis ni tilmaamanii jechuudha. Rakkoo akkanaa jira jedhanii. Kanaaf ati immoo hogguu gartee waan san walliftu rakkoon san akka hiikkattuuf wallifta. Maaliif jennaani nama waa hatu tokko yoonif gartee diide deemte qe'ee teetii fi ooyiruu ta'e hunda isa dhiifatta. Naa eegi jetteen heena ture namni akka hattuun isa ta'uu ni beekame heenatu. Abbaan waan san balleessu dafee deebi'an irra dhaqqabanii ji'eetiif shakkee deebi'a. Kanaaf ati bakka gaariidha sirbiin kalamaan kana akka biraattiin. Boodarraa yoom gara biyya ambaa kanatti baate? Achirraa 2000 karaa Keeniyaadhaa dhufe. Wama sirbaa lamaan kana na sirbisiisee gamana na baase. Keeniyaa dhufte mee jireenya kee Keeniyaan amma tokko? Keeniyaa keessa jireenya hadu'ee ol hajiruu gad saniin jiraachaa ture qabriin na bal'atteetiin keessa deemaa ture. Qabrii bal'ate maleessaa jireenyuma nama? Jireenyaa miti. Jiru jechuunis hin ta'u gaa. Lubbuuwwan keessa jirtuuf. Amma Kaanaadaan jiraa jette gara Kaanaadaa yoom baate? Gara Kaanaadaa 2005 bahe. Isa sana dura Keeniyaa ma jiraatta turte? Keeniyumaan jiraachaa ture. Kaanaadaan akkam jaallatte? Kaanaadaan bareedduudha. Abbaa jaarrateef. Anis keessa jiraachaatiin jira. Sirba kee tokko hidhaa fi ukkaamsaan Oromoo jabaatee roorroon caaltee sadarkaa dabaltee kan jedhu tokko. Maaliif haala sana keessatti of argaatti jirra uummanni Oromoo bara ati sirba kana baafattee caalaattuu yeroo ammaa haala kana keessatti kan inni of argaatti jiru. Sirba kana suutee bareentootii wajjin dalayini. Finfinnee osoo hin jiru. Wallisaan tokko ni raaga jetti Oromoon. Nuti immoo waan raayinu rabbuma afaan nu haa malee. Yeroo san keessatti haalli hammaataa dhufe. Hammaataa hogguu dhufu nu barbaada eegalan. Namni hidhamuu eegale ajjeefamuu eegale. Kanaaf eegaan achi kana raayin sirba sana agartee dalaguu dide ukkaamsaa fi hidhaan Oromoo jaba. Ukkaamsaa fi hidhaan Oromoo jabaattee roorroo caaltee sadarkaa dabartee maa ustan maa calliftarree qabsoo malee falli biraa numa hin jirree. Qabrii nama jiru kampiileetti hidhamanii qabsoo dhedheessaa fi toollaay zuwaayii fi urso aduun guyyaa boru faraqaa isaan keessummeessuun ooltu tokkoon dagaatina wawwayyaan raawwattu ukkaamsaa fi hidhaan Oromoo jabaattee roorroon dachaa taatee sadarkaa dabarte. Maa ustan maa calliftarree qabsoo malee falli biraa numa hin jirree. Akkana jaa sirbi. Har'a uummanni Oromoo matumaayyuu immoo jireenyi isaa ursoo fi xollaay deebi'ee dagaagee daraaree uummata Oromoo hedduu keessummeessaa jira. Hedduu keessa jiraarras. Gubbaan hoteelaa jalli mana hidhaa Oromoo ta'e. Kun immoo akkasi. Diidaan fuulli dimokiraasii cidaa duubaa hidhaa. Heera mootummaa abbaa irreedhaa kasirna wadaa'ii qoomaa karra nurra jiru kana dimokiraasii jedhama. Oromoof dimokiraasiin aadaadha. Abbaan dimokiraasii Oromoodha. Yoo abbaan if tuffatuu baate yoo seenaa isaa beeke. Kanaaf hogguun laaluu dimokiraasiin jaraa kun durrisii cida. Duubni mana hidhaadhaati. Kanaafin qopheessee jechuudha. Meyyee daloodhaan sagalee keetiin nu jedhame. Dida Oromoo dida dimokiraasii durri cidhaa duubnidha. Dida Oromoo dida dimokiraasii durri cidhaa duubnidha. Ajjechamaa yamanii hukkaamsamaa deeyfatanii. Ajjechamaa yamanii hukkaamsamaa deeyfatanii. Dimokiraasii isa beekanii gadaayisii yoom bulanii. Dida Oromoo dida dimokiraasii durri cidhaa duubnidha. Kanaafin sirbe dimokiraasii isaan maqaaf ka'an.
ummanni Oromoo akka hubatu dimokiraasii akka hin ta'in tanaaf sirbi kun wanni qophaa'eef. Jiru haala sochii biyya sana keessatti akkas raafamaa jiru keessatti sirba kee tokko yeroon dhaggeeffadhu uummanni kun waa'ee isaanii maal jedhu isa jedhutu natti dhaga'ama barbadaa dibanii sabaaf sablammootaaf kan jedhu. Sirbi sana amma dura hin baane. Raayyaa abbaa duraatii wajjin sirba kana qopheessine. Barbadaan dhaabne sabaaf sablammootaatiif. Bar tokko aduun oolu dhaqee aduwaallee gubee. Aduwaallee gubee. Isaanii goolee hafarsee moo jigir oomaal nu dhibee. Amma maa dalagamaa jira sirbi. Sirba sana uummataaf yoom gadhiifta? Sirba kanaa fi kabirootis ni jira. Kan ammaan tana gartee barsiisaan Ahmadeen naa dalagaa jiruutu jira. Gubbaan kal'oo hoolaa keessa isaa jeedalloo. Firraa eegi qeyroo kaju. Qeyroodhaaf hin qopheesse. Sirba qeyroo kana hogguun juu. Xiqqishoon seenaa wayii tuqa yoo gaafii teetirraa illee ala ta'e yoo naa ajjamu. Bara dheeraadha. Qeyroo guyyaan je'ame har'aa miti. Warree walleessan walliseen xiqqishoorraa sii tuqa seenaadha. Hijaan gufuu galanni sireedha janii. Namni sirba qeyroo dura sirbe Sheemaa Marrashaad Rabbi rahmataa godhuufi tokkoffaan isa. Lammaffaan Birikii jedhama magaalaa Galamsoo jira. Sadaffaan Gaaddisaa Abdullaahiiti. Kan as jiru. Afraffaan Aadam Haaruuni. Gaafa jaalala hidhe qeyroon qabdee akka mana murtii dhiyeessituuf ka sirbe. Inni isaan jaalala se'a malee namni inni dubbiin waan birooti keessisii xiilloo. Qollisaa. Shanaffaan Abdullaa Jirmaati. Warri Booranaa dhalutti beeke malee waan san hin beeyin. Kanaaf kan ammaan tanarraa maayyiidha. Ijoollee hawwisoo waraana bilisummaa Oromoodhaa ta ammaan tanaatiitu sirbe. Yaa qeyroo, yaa qeyroo, yaa qeyroo, ka'ii saba keerraa kaasirooroo. Jee warra amma sirbee jira. Warreen sirba qeyroo kana sirban sanii jechuudha. Qeyroon dhaafiin qopheesse sirba kana. Gubbaan kalloo hoolaa keessisaa jeedalloo. Hindagamin sindagin firraa eegi qeyroo. Sindagin firraa eegi qeyroo. Jeedalloo kalloo hoolaa googgattu. Kan si fakkaatteessi keessatti. Si fakkaatteessi keessa jirti. Waa hedduu qaba dalagamu jira ammaan tana kun. Kun dalagamu jira. Ofii kee barreeffatta hunda isaanii. Niin barreessaa amma mata duree jeedalloo gubbaan kalloo hoolaa keessisaa jeedalloo kajuu anaatu itti kenne. Kan biroo immoo gartee kalloo loonii taatee marateen deemu lafa. Abbaan shiraa kufee abbaan haqaatti hafaa isa barsiisaa Ahmadeetu naa qopheessaa jira. Yoomiyyuu haa ta'u abbaan shiraa inuma deema. Abbaan shiraa ni deema. Dheerachuu mala. Kalloo loonii taatee Oromiyaa marateen deemuu lafa. Abbaan shiraa kufee abbaan haqaa itti hafaa. Kana amma dalaguttiin jira. Yoom gadhiista? Rabbumaa beekaa waan tokkootu jira. Magaalaan akka manaadhaan matannat ta'uu diddi. Eegaan biyya alaa kana dhufe Oromoo shaniin arge. Oromoo karaa takka ji, tagaraa lama ji, tagaraa sadii ji, taaqaa afur ji, baqataa fi baqaqaa tokkuma godhi shanan kanatti dhufe. Irranaa deebii shanan isaanii. Oromoo shanan Oromoo karaa tagaraa hagaraadhaa hagaraa bule. Haqaa Hagaaraa baqataa fi baqaqaa tokkuma godhi shanan kanatti dhufe. Baqaqaa fi baqataa tokko godhi shanan kanatti dhufte. Shanan kanatti dhufe. Anis hogguu kana maaliin godha jeetiin allaattii barartuu duutiin lafuma. Aaqilaa fi yaada fi jijjiiree aaqilaa fi gowwaaf walqixa yaaduu eegale. Baalagee fi nama naamusa qabuufis walqixaan yaaduu eegale. Taajiraa fi sooreessaa fi miskiinaafis walqixa yaaduu eegale. Kanaatu akka magaalaan akka manaa dhaammatan natti ta'uu diti. Kana gidduu xaxoo of hin dhabne. Ani ifiin dhabee if barbaadaatiin jira garuu guyyaan badee halkan hin banne ifiin harka.
Guyyaan isaa dhihoodhaa rabbiitu beeka gaafaa waan kana gadhiisu. Mee erga kana naa jalqabdeeti amma ta'e tokko kanarraa haasoof nuti. Egaa Oromoonni biyya keessa jiru inni mirgisaa jallate, inni mirgisaa sarbame, inni lubbuu ijoollee isaatii wareega baasaatti jiru biyya keessaati si'a tokko tokko as millatee nu ilaala. Nummoo haala kana keessatti Oromoo 5 argaatti jirra. Haala kana mee araarsiiti Oromoof maal jetta? Heerri Oromoodhaa waan jiru ilma namaa waa 5 qofaa wal dhabsiisaa jira. Waa 5 irratti wal dhabaa jira. Lafaaf wal dhaba jira tokko. Lafee wal dhaba jira 2. Bifaaf wal dhaba jira 3. Sammuu wal dhaba jira 4. Sa'oo wal dhaba jira. Sa'oo jechuun qabeenya. Gaafadheetiin jira bakka dhaaba siyaasaa dhaqee akka midheen gadda maali 5 kana keessa wal dhibbiin teessan bakka tam jirti ennaan tasammuuti naan janii deebii harkadheetiin jira. Kanaaf ammaan tana rakkoon tun wawmala bakkatti walee araarsan nama aaree fi nama hinaafe bakka san jirti. Heera nama hinaafeetii fi heera nama aaree heerri isaa lafa jira tana hogguu heera gadaa keessa seenuun sii tuqa. Sila yeroo haasofnu gungummee alaan ala baannata dhaammata wanta jettu tokko kaastee turte qabadheen ture asirratti haga abbaan ilma jaallatu ilmi abbaan jaallatu hanga hayyuun lammii jaallatu lammiin hayyuun jaallatu waan jettu tokko qabdi sun maal keessatti ramadu? Mirrigaadha. Mirriga. Mirrigaan kun alaan alaa fi gungummii fi dhaammataa fi baannataa fi dhaammata if keessaa qaba. Heerri Oromoo tokkuma heerri karaa goorooti aadaan goorannoodha. Oromoon baadiyyaa takaabaa kibbaa waan kana ni hubatti. Kanaaf abbaan ilmaan waan jiru na dhaaltaa ja'an anaas si dura du'a jechuudha. Ilmi immoo waan san hin beeku. Haga dhiirti jaartii jaalattu ati ilma dhiiraati haga dubartii jaalattu sii beeka. Kanaaf dubartiin ammoo haga dhiirti isii jaalattu hin jaalattu. Numa jaalatti hin beeytu. Guyyaa isiin deeyse jaalalti duraan 50 gubbaa jirtu 100 seenti. Isii guyyaa san shakkiin seenti. Kana galma qaalluutti barsiisaadhaati Oromoo as geesse. Hanga gadaan Oromoodhaa hin caphinitti. Kanaaf ammaan tana heddummina jaalalaan beeytu. Dhaloonni irra jiru kun Oromoon taanni beeyti. Wal barsiisuudhaaf ammoo sirnii wadaa'ii qoomaa hin hayyamneef Oromoodha. Aadaa isaa dhaalchisaatii fi heera isaa dhaalchisaa jira. Kanaaf tanaaf ja'an hogguu dubbiin dhibdu. Haga abbaan ilma jaalatu ilmi abbaan jaalatu. Haga jaarsi jaartii jaalatu jaartiin jaarsan jaalattu. Haga hayyuun lammii fi jaalatu lammiin hayyuun jaalattu. Garuu kafoon dirraa walumaan jirra jedhan. Kanaafan kaase qabxii amma irraa haasofte kana garuu akka foon dirraa walumaan jirra isa jedhu isaafan kaase Oromoo 5 argis asitti ka biyyaas akka sanaa ta'u garuu akkuma jette akka foon dirraa walumaan jirra. Akkamiin wal gorfatan? Akkatti wal gorfatani guyyaa hamtuudhaa walirra amma mee ilaali ummanni kunis galata qabaa bar shananummaan kunu. Ilmi namaa hamaan qabu jette Oromoon harreellee afaan namaa qabu. Kanaaf bakka wal geessinu ni qabna. Bakka wal geessinu hin qabnu. Shananuma kanaawu. Kan dhugaa Oromoo haqaatii as keessa jira. Oromoo gaaraatii as keessa jira. Ka Oromoo jecha gaara seeni. Dubbiin bar bakka san jirti. Kanaaf nama hinaafee fi nama aare heerri isaanii achi dhuma. Laal amma fudhadhume Oromoon biyya alaa biyya ambaa jirtu tun galata gurguddaa qabdi. Maaliif jennaan ilmi namaa ka galata dhabeen jiru. Haa xiqqaattu haa guddattu. Sagalee takkaan lafaa ka'aniiti ummata biyya jiru sanii addunyaa dhageessisan. Guyyaa san walirraa nafte Oromoon. Tokko. Gaafa gartee ummata Oromoo miidhamte tana namni gartee harka keessan kaa'ateen hin jiru. Yoo oota daalattii taate malee oota gurraattii ka ta'e ka birmaduu irree heenaa ta'e warra biyya dhume sanii harka keessa kaa'atuun oolle. Kanaafuu tanaafi
garuu kafoon dirraa walumaan jirra jetteen Oromoon. Garuu oona daalatti ka jette. Oota daalattii Oota daalatti. Oota daalatti jechuuni. Isheetu na tuqi. Oota daalattiidha jechuuni. Namuma afaan Oromoo beeku. Ka heeraaf seera Oromoo beeku. Ka Oromoo keessa dhalatee guddate. Ka nuti qal'aa isaanii furdifne. Ka nuti xiqqaa isaanii guddifne. Har'a nu miidhu jiru oota daalattiidha. Oota gurraattii jechuun dhaloota. Birmaduu irree heenaa jechuun dhaloota. Hogguu kana jennu siiqqee dhawataatiin nama dhalate jechuun siiqqee dhawataa beektaa? Siiqqee dhawataa jechuun nikaadhaan nama halaaliin dhalate jechuudha. Namas ilma siiqqee dhalataatiin dhalate birmaduu irree heenaa jeniin oota gurraattii. Ammoo gaa Oromoo keessan jiru eega sirni wataa qoomaa dhufe waa hedduun nu dhufe yoo dhalatees ilmi gartee karaa biraatiin dhufe oota daalatti ilma addaa jedhamtee yaamti jahan ilmaa keessaa Oromoon. Amma yeroon taasisee wajjin haasa'u weellistoota saba biraan yaada haasa'aatti jira. Weellistoota saba biraan yaada haasa'aatti jira yeroon siin jedhu akka hiriyyummaattis akka walitti siqeenyaattis baay'ee isaanii nan beeka. Teessee ammannaa kaatee wajjin haasofteeti nama biraatu sirba barreessee laataa fi sirba sana waltajjiirra ba'anii dhaqanii sirbuu tarii akkaataa sirba sanaa maal akka inni ta'e beeku malee seenaa biyya sanaa seenaa keessaa dhufan sana akka kana calalanii akka gaariitti seenessuu namoota danda'amne heddumminni isaanii. Artiistonni Oromoo weellistoonni Oromoo garuu isin namoota weelluu sana qofaa uummata biraan ittiin bu'aarsuuf jettanii weellistan osoo hin taane isin mana kitaabaati jechuu nan danda'a. Fakkeenyaaf hedduun weellistoonni hedduun dirree irratti kufan kan mootummaatti ajjeesee akka uummata Oromoo weellistoota isaa kan dhabe hin jiru. Fakkeenya kaasuu dandeenya namoota Usmaayoo Muusaa fa'a. Eebbisaa Addunyaa fa'a. Eebbisaa Addunyaa fa'a. Jireenya ayyaanaa karraan tana ka jiru ol ka du'ee gad jiru. Isaan kana keessaati eenyu fa'aa wajjin walitti siqxa turte eenyu fa'aa wajjin qaamaan wal beekte eenyu fa'aa wajjin hojjette. Isaan hundaa waliin hin ture. Usmaayyoo wajjin turte. Usmaayyoo fi eebbisaadhaa fi jireenya ayyaanaatis waliin hin ture. Mee isaan kana sadan yeroo wajjin turte naa kaasi mee amma ta'e tokko nu yaadachiisi. Walliftoota akkaan itti ilaaluun qaban akka callaatti goota warraan gootummaa kennuufii jira warraan gootummaa fi hayyummaa kennuufii jira sun kennaa rabbiiti ani hin kennineef sigalee yoo fudhanne amma warra aadaa fi hoodaa fi laguu fi safuu waliin beekuutu jira kun immoo ergaa dabarsuu danda'a hayyoomina qabaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf nama tokko siitu qalaal walaloo nugusa yadaloo tokkoon siitu Qadiir Sa'iid hayyummaas akkasuma qaba. Amma gaa yoo fudhanne hangafootuma keenya irraa fudhannu Wasanoo Diidootii fi Alii Birraa isaan kun hayyoota gootummaas qaban Aadam Haaromfaa Gaaddisaa Abdullaahii faa Hayyuub Abubakar faa akkanaa hedduu jira Umar Suleymaan faa fakkeenyaaf amma ergaa isaanii irraa walliftoota Oromoo hedduu waan hubattuu qabdu. An xiqqashumaan akka qubasiitti laadhe malee. Isaan kun hundinuu qooda mataa isaanii qaban. Oromoo uumama Oromoo kana keessaa Oromoo Rabbiin waan addaa kenneef. Maaliif jennaan ummata haqa dhaqaa eegu. Ha xiqqaan isaanii hin guddan. Ha guddaan isaanii hin dubban. Waan ijaan agarru, ta ijaan hin agarre, ta qaban hin xiin, ta muran hin dhiineef haqa eeyti Oromoon. Walliftoonni Oromoo ummata kanaatu isaan hore. Sigalee garaan haadhaa saara buqqeeti tanaafiin hundinuu hanga maayii ilma xiqqishaa irraa maayii arra sirbuutti ergaa qoonni inni Oromoodhaaf dabarse aadaan akkam banne ilmi namaa addunyaa tanarra waa sadii hin beekama. Afaan tokko qabaachuu, aadaa takka qabaachuu fi biyya takka ta maqaa isaatiin yaamamtu qabaachuudha. Kana keessatti qoonni walliftoonni Oromoo dhiiraa dhalaadhaan godhan guddaadha. Ammoo akkaataa qabaa jechuudha. Akkuma gootummaa fi hayyummaa arjummaa sadeen kana qaba. Looyinummaa fi dooyinummaa hin qabdu. Walliftoonni Oromoodha hin qaban. Oromoonis hin qabdu. Horii hedduu keessaa qabeellaan hin dhabamu.
حتى وقرتي ولفتو تخيست هجا أمان أجر واسدين قبني جتشو هجوما قوتما أرجوما ورا يجمع جراري خكات ريف ما نقافت توقن إنسان كانون دوجينين تراس ما يجوفي بس الدنيا تي في جرينيا سوالين توري جتشو في النخيس أنسان بودا إنسان ليسيتين غرا غند خيرين أروز التباتي ديبي جنفو داوان جنفو بيتا وراني جنفو ملأوي ورانا سنيفين جمس ديبي يعني جلا جنجر فود ماتي كبا فودتي ماتي كبا جولة سدين كبا تربيتي هات وراكيا عمل جاك أبدي أنا مو عمل شنك أبا جتا ما عمل جاشين كباتة أت عمل جاشين كباتة نان أت عمل شن كباتة عمل تكوشينه سافد عمل عليه أورمون آدا كبدي جيرف فودا في سادا كبدي هيرة كبدي وانا الدنيا تنا راجبتو والقافت صور درساني نومتي أما نتبيتا صدان كنيا فيسبوكي سيقالي أما قا دوريف أورمون مالغوتي نبرات تجولين انتلتي دبراتي في علمي ديراتي سقالما قالوتي براتادا دفني هقو بنتي دوفتي انتلتي هذا بيرد ديبيتي أكاتا بولتيتي ساتشي برتي جيجو عمل والقافة تندورا وان جالتو في وان الدنيا راجبتو في وان الدنيا راجالتو والقافة انتلتي تكا جروباتو كوهيرو مودا في جروبان وسدي أفرقباتشو كبا توكو انتلا دبراتي وجين ديمي هوري بولشاتي سي خناني لالتي ديمي أدبسي بسنو أدبسي نياتي لما سدفا دبرتيني كبجا أفرفا دبي هيرا في سيرا بري هنك خنام مدالب أفرف مجسا جاجانين تأمان تنا خنا لالان أبو انتلتني بريدي خون نسي كنا دابت خنسي درارا غوريج أو فنيان نسي غفتة دوا أبو تنشنيري ما غرق كده تاني سورة اللفلوف جان أمو أنا قوم فودو إسي أمال خيل فناقاي وان أرن دبنة تبرون جلفنة تنافسي والدتش سيفتو جيتين غافت أيه هذا وراكي هذا وراكي جا غافت غافنان أمال جهفا شنف أمال سي خشنفاتي في خجولته خجهفا ولنتاني أكتي ولنتهين خجهفا دا هنافا دا هنافا تنا أني هجون غدا خيس بردو أستنو روبي هجون برسيسو هنافا لامو مقفا تقدينا هامتو في تنقدينا تنسليتو جارتين تيجي أما تهينافتو تامي كقدينا يامتو خقدينا هامتو سنة نافتي مالف جنان أنما ولي سوان تهف هقوة جناسو إنو قاما أنا وجي جراتشون دنديسو هاولي راولو إنجين أنا من نما ولسو نما نفودانين عن ديمن بكا نمني ولا جيس ديميتين نما ولي تأرارسا جي ألا مسدي توريتين ديبئة هنو جولوماتي جنة غرتا غندتو كو وجي دلني يونف غرتي خناف كاين افتوتاتي جيروتي جابدا اما سنمني جارتي فوده هيخه صدركا سدي غبو هيرا اوروموتي هم فيلمو هم فيلو بكا والغي دكي دغيفتا سوكتو انغلچ جارسا جارتي وللتي ولت ارارسون دندو هيرا اورومو خيست خان اكن مدن اما ول راولو جنان هيني نافو خجافا دادي سيجت akkasi walfuune jiini waan halkaniin dhabu gaarrin godaanu guyyaa kaan magaalaa miicataa dhaqee hogguun awwallisu intalti amma heerumte tajaarsaa wajjin kursii gubbaa teessu hogguun awwallisu lafaa kaatee dahaba jaarsi aruuzaa bitee fuuteen akkeessi jaartii tiyya bakki tun guduunfame anoo doo wallisuutiin jaartii tiyya laala akkamiin taaree eessatti hin gal hogguu walleen raabuu dafeetumaan deebisee miciyyoo dhiifama gaafadhe achumatti tana badhaafte galatoomii ulfaadhu jeeni an amma sirbatti hin deebine san booda utuun argin amalli ni ja'affaa sun asirra dhufee bahe kanaafi amala ja'affaadhaa san isiirratti arkee isiidhaa amala ja'affaa ta'uu isiidhaa kanaatu na arkisiise ka duraan dhiise jettee sin dhiifne wanni garii dhiisuu ni danda'anii garii dhiisuu hin danda'an hinaaffaan ammoo guddinatti nama dhayitu arraan tana mee guddina laale
teknoloojii jedhanii teknoloojiin tun abbaa bar jaartiin isaa mankoraa kore tafuutee samitti hin deemtu saayitalaayitiidhaa fi niitoorkii fi feesbuukii fi hanga gartee gabbu'ee maantana imoo fi vaayivara ga'utti ilmaan isaaniiti shanyii takka jechuu bar. Isaan kun hundi madda hinaaffaa. Maddi hinaaffaatiis akkasi shanyii qabdii jechuu. Akkuma ilmi namaa shanyii qabu guddinni addunyaa ka teknoloojii kunis akkuma gartee shanyii qaba warra hore warri kun waliin achi yaamama. Nutis amma shanyii Oromoo jennaami Oromticharraa kaafnee bar akkasi deemnee aadami galchina. Kanaaf hinaaffaanis akkasi qabdii jechuudha. Warra Saamsangiitti hinaafetu appilii fide. Akkasi. Hinaaffaan laal hinaaffaan tun ammata guddinatti nama dhayitu gaa bu'a fidde gaama telefoonni kaan fidoo kaan maarree faayidoo fi gartee kudoo teelesi wanni jaan kun hundi ummatumaan tajaajiluu fidan kun hinaaffaa guddinatti nama dhayitu jechuudha. Kanaan balleessa juhoo hinaaffaa guddina haamtuudha. Boodarratti jaartiin tiyyanii amantee dhiifama naan jette anis dhiifamaan godhee fi sanbooda yoon awwallisees yoon ayaamanii bakka nama walii araarsu dheqees hinaaffaa sanni dhiiftee jechuudha. Amma callaan waltajjiirratiin weellisaa? Ni weellisa. Egaa jalqaba irratti yeroo jalqabne ani gara Minneapolis kanan dhufee dhimma ani callaan weellisuu dhufee sagantaa qaba hedheenan kanan yaade ati garuu eeyyee sagantaa qaba sagantaan qabu garuu sagantaa weelluu miti gadaan barsiisuu dhufee callaa hojii aartiirraa hojii weellisuurraati gara hayyummaa gadaatti maaltu isa fide? Waan hin naanneessituu gadaa keessa tureef jecha wanni Oromoodhaa wanni gadaadhaa barreeffamee lafa hin jiru. Oromoon gaafa gadaan cafe bakka sadii jabeeffatte. Masri deemnee barreeffanna jennaan heerri Oromoo hin katabamu hin barreeffamu ni waga'amaa jee ijoollee aanan dhuguu didde tokko waga'an gartee akkasiini as gahe gadaan kun odoon badin. Kanaan ummata Oromoodhaa ani nama baratellee miti nama hubatellee miti nama dhagahe nama waan hin dhageessaniin ummata kiyya dhageessisuu dhufe waan gadaadhaa barsiisuuf wannin irratti hundaa'ee dhufe waaja tan torbaffaadhaa waan dhaaba siyaasaadhaan laala tokko Oromoon sirna gadaa keessatti heera wagguu tumattu baqataa akkamis simannaa jettee tumatte heera waa sadii baqataadhaaf tumtee lafa keessa warar ja'ama marar ja'ama carar ja'ama kun heera baqataa simatuuf Oromoon tumatte sirna gadaa keessatti. Calla asirratti. Nuyi biyya baqaa keessa irra biyya baqaa keessa yeroo siin jedhu egaa baqataadhaan nuun jedhu nuun immigrants nuun jedhu warra baqatee yookiin godaanee dhufe. Oromoon dur baqataa qaba ture baqataan eessarraatti baqata Oromootti? Isaan heeraaf namni dura lafa kaate Oromoodha. Akka naanneessituun gadaa Oromoo jettutti. Namni kun ollaan keenya Afrikaan kun hundinuu ollaa keenya. Namaatu beelaan itti baqata. Beelaan hoggutti baqate haga biitti ta'e quuftuu qubadhuu ja'an. Yoo odoo beeltirraan bahin bara shangee taa'ee ja'an qubadhu. Biitti tana nu wajjin qabdaa jee qubsiisa. Tokko. Lolaanii dhaqa. Hanga biitti ta'e nagaa taatee lolli biyyateetirraa dhaabbatu qubadhu ja'an. Odoo lolli irraan dhaabbatii yoo bara shangee qubadhu jee kannaaf lamaami. Sadaffaan waan jedhaan itti dhufa siyaasaadhaan siyaasaan yeroo sanii gaa namni wal ajjeesuufaan gosaan walit duulee wal ajjeesuudhaan dhufa. Kana bikka arra dachii boordara jedhaniin kana gartee san qabanii jechuu Oromoon bahaa dhihatti kaabaa kibbatti. Bakka tanarratti dhufee dhufa namni bakka sanirratti dabalanii maali rakkoon ta'e jedhaniin. Hogguu nama jeesee rakkoon lolaa fidde nama jeese ta'e dhibleedha dhiblee kana Oromoon fitte hin dhayitu. Dhiblee kana fuuteeti gumaa irraa baaftee deebi'uu feetamoo taa'uu feetaa jettee gaafatte. Kun hogguma san qubsiisanii hogguma san kannaniif seetisiina. Kana kooluu galtummaa yookiin immoo akka biyya kanaatti assaayilam kan jennu. Kana hogguma san kannaniif gumaan irraa bahu malee immoo Oromiyaatti hin naqan.
ilmaan oromootti makan dhiblee harki dhiiga ijji mimmaanii waan jedhaniif inna kan oromoo keessa hanga gumaarraa baasanii oromootummaan oromoo ifiif irraa baasa ifiif irraa baasee ni deebitamoo ni teessaa gaafata isa filachiisa nin ta'a jennaan isa xalayaa ogguma san kananiif oromoodhaa gosa takkatti jilba cabsata yoo alagaa ta'e ni moggaasan yoo ka oromoo ta'e gartee oromoo dur baddee gamas kuttefaa taatee lakkaawwatee oromoo gale oromoon moggaaftu jilba walii cabsatti malee kanaaf alagaa oggu ta'e moggaasaniiti akka roorroon irran geenye akka inni ifin birran sodaan malee akka jiraatutti gosa galchanii akkasitti qubsiisan. Oromoomsanii Oromoo ta'ee Oromummaa fudhatee wajjin jiraata. Wajjin jiraata. Oromummaan dhaloota Oromoo ta'uu danda'a. Oromoo ta'uu danda'a. Akkasitti taa'aa jechuudha. Kanaan barsiisuudhaaf heerri kun warar ja'amaan siin jee tokkoffaan marar carar kan afraffaa kaniin barsiisuu dhufe torban irbuu samii torban irbuu dachii shanan dhungoo Oromoo fi waashanta ilma namaa wal dhorkitu ta Oromoo arran tana lagaa fi bakkayyuu wal qoqqooddu tana ta dhaaba siyaasaa walirraa fottoysitee humaa falaxuu dadhabee tana ka fottoqa yoo haa falate bareedaadha jala yaana karraa fottoqee fi ka fottoqe kanaas waa shaniin gaafachuu dhufe ergantiyya guddoon tana shanan tareefu siime ilma namaa waashanta wal dhorka shanan tana keessan kamii saniin gaafatuudhaa dhufe ammas imala kana gaafachuuf imalarraan jira. Kana kan uummata Oromoo muddee qabee jiru kan sabni Oromoo biyya keessaas gaafachaa jiru kan isaan maalitti jirtu jedhanii nu iyyaafatan mee isaan kun dhaabbileen siyaasaa kun si hayyamaniiru nu gaafadhu jedhanii. Ani waan hin Oromoo ta'eef dhaqeetumaan gaafadha hayyaman gaafadhu Oromoodhaan. Lakki nun gaafatin nun hayyamin jedhan waan na hayyamuu didaniif anaa ummata kiyyaa wajji haasawa warri kun na hayyame kun na hayyamuu dide jee ani yoo gartee waan arraan tana jiru kana waa shanan nama wal dhorku kana keessa yoo jiraate kun heera mataa isaa dandee qaba gadaadhaan dhuma Oromoo waan jettu arra namni wala mata lagaan wal balaaleffata Oromoo waan jettu hogguu mirrigaa gootu diina isii ibsiti mirrigaa keessa alaalalaa fi gungummii fi baannataa fi dhaammata kareefu jennu lammii namattuu ni hamachiifti malee lammii jibbituu lameen diina dasaa fi diina raroodhaa malee jedhan birbirsa kunnee jigee boortee gamaa fottoqe birbirsi kunnee jigee boortee gamaa fottoyte duraanuu bifaaf duuta ilmayyoo heenni manni qee buta dhabee jedhan asiis wayii jira duuba ammaan tana wanni kana diina raroodhaa jechuun diina ar'anu jiru kana diinni dasaadhaa diina bahaan dhihaan qubsumaan teeffatuuf dachii teenya tana gartee fudhachuuf murachuuf Oromoo ajjeesee qabeenya Oromoo saamu akka karaa Anniyyaa akka karaa Mi'eessoo dhihaanis karaa Suudaaniinis karaa Wallootiinis karaa Booranaatiinis karayyuun kun ni araarama kun ammoo gumaa kafalee dhiifama gaafatee araarama heera Oromootti Oromoon hin araaramu hin jiru namaan bakka tana jirti dubbiin. Uummata Oromootiif barumsa kana hundumaan dhaqqabsiisuudhaaf yoomitti kanatti karoorfatte? Bubbule deddeemaatiin jira babbarsiisaatiin jira Torontooniin dhaqee Hamiltaniin dhaqee Siyaatiliin dhaqee Organiin dhaqee bakka tana hundatti Oromoon na simattee niin galateeffadha isaan hundaa'u. Kanaaf ammoo warri Organ hogguun bakka san dhaqu namni adiinis keessa jira gaafa waan kana kitaaba kana qopheeftu baajata keenuutu si gargaaraa naan jedhan nama tokko Beexeroos jedhanii Organ keessatti hogguun an barsiisu afaan Ingiliishiitiin hiike warri adiin achi jiraa na gaafatan sirna gadaa keessatti isin
heera dubartiitii fi ijoollee heera akkam qabanii akkamiin mirga isaanii eeydanii naan jedhan an kamaraataatiin itti dabaleef. Meenaa himi kamaraataayyuu. Heerri dubartiidhaa heera ijoollee fi dubartii fi maraataan heera tokko qaban. Dubartiin sirna gadaa keessatti dubartiin namaa hun ajjeeftu yoo nama ajjeefte mana hidhaan seentu jaarsaa hidhama. Yoo jaarsa hin qabaanne ilma hangafaa hidhama. Hogguun ji'uuni tan heerumin hoonaan jedhan. Tan heerumin yoo Kanaadatti nama ajjeefte Ameerika baqattee Ameerikaan gumaarraa kafalaan jeen. Waat jedhan amma ta'u dubartiin mana hidhaan seentu jennaan. Ijoollee fi dubartii fi maraataa mirgisaa hanqa sadarkaa kanaa eegamaan jee yoon gabaabsee isin ibse. Garuu anis gaafiin isin gaafadha. Mirgi biyya guddatte ta mirgi dubartii fi ijoollee itti eegamu biyya teessan tanaan jeen tapaawara qabdu. Garuu jeelaa keessan kana keessa amma dubartii meeqaa hidhaa jiraa jeetiin gaafa. Kanaafan siin jedhe. Gaafannaan waan deebiin isaan naa deebisan gaafa buuka kana heddummeeffatu. Baajatanuutu si gargaaraa deebiin naa deebi. Hanganaa jiraa naan himne. Wanti baay'ee na raaje sila yeroo waa'ee baqaa irratti Oromoon akkaataatti baqataa simattu jettee yeroo haasoftu yoo bara 5 teessiste bara 5 booda achuma qubatan. hin qubachiiste. Ameerikaa yoo fudhanne lammummaa biyya kanaa fudhachuudhaaf bara 5 jiraachuu qabda. Akkasi. Demokraasii yoo fudhanne biyyattiin Ameerikaan kun aadeeffatamtu demokraasiin kun maddi isaa Oromoodhaa jen. Akkasi Oromoodha gaafas isaan wal fixaan jiranii. Meegaa isin warra hawaayuu biyya tanaatiif hawaayuu biyya Itoophiyaa tajan san barate seenaa garagaraa hogguu laaltan ani kitaaba kanaan agarree hin baranneesi ani odaa jalattiin ummata Oromoo irraa manguddoo irraa waa dhagahe malee nama baratee miti reefu si ibseetiin jira nama hubatee mi nama dhagahe gaafa san biitti arra guddattee addunyaa irra paawara qabdu tabaqataa simattu tun ifiif wal fixaa turte nuti yeroo san keessatti wanni akkanaa yoo dhufte ja'ameeti kan heera wararii fi mararii fi carar lafa kaata. Warar jechuun namni gurraachi yoo nu baqate jechuudha. Marar jechuun nama diimaa jechuudha. Carar jechuun adii yoo nu baqate jedhanii heera lafa kaatan. Tasa yoo nu dhufte jedhanii Oromoon waan nu dhufaan beeynu jedhanii lafa. Kanaafuu seera qabu. Seera qaba yeroo san keessatti bifaan odoo waliin caalchifne jedhan. Nuti gurraacha jechuudha. Yoo gurraachi biraa dhufees diimaanis dhufu adiinis dhufu. Ija takkaan laalan odoo waliin caalachifne. Maaliif uumaa waaqaa waan taaneef jecha akkasitti heera kana lafa kaa'atte jechuudha Oromoon heera baqataatti simattu yeroo san keessa baqataa simatuu dhiisi ifiifuu wal fixaa jiran. Kitaaba kana hojjechaa jirta? Hojjetaatiin jira wanni narraa hafe amma fixadheetiin jira amma bahaadhee hakaabaa kibba jaartii abbaa Jifaar abbaan Jifaar beera 6 qaba 3 qofaan maqaa isaanii beekan. Khaanin amman tan itti barbaaddataa jira hogguun kana guuttadhe niin baasaa jechuu kitaabattis niin baasaa akka muuviittis niin dalaga. Egaa carraa kanaan warri yeroo ammaa gaaffiif deebii kana daawwataatti jirtan gaaffii callaan gaafate kana beeraa abbaa Jifaar warri maqaa isaanii beektanii maqaa isaanii gara keenyatti dabarsu jennee abdanna nu immoo akka isaan gara keenyatti dabarsaniin gara keetti deebisnaa jechuudha. Galatoon. Sababan barreessaa taa'ee si gaafadheef inni guddaan maaliifan si gaafadhee dhalootni amma jiru miidhamuusaa beekaa mirgisaa sarbamuusaa beekaa Oromoon seenaa guddaa akka inni qabu beeka garuu gadi siqee hundeedha sirni gadaa Oromoo maal fakkaata ture Oromoon akkamitti wal bulcha ture mirgi keenya inni sarbame yuummoo isa kamii mirga kamii qabna turre isa jedhu san hin beeku. Wanti barreeffamee dhaloota kanaaf lafa taa'e hin jiru. Utuu wanti barreeffamee dhaloota kanaaf lafa taa'e jiraate an yeroon sirraa dhaga'u Oromoon edaa kana isa jedhuun qalbii koo keessatti natti dhaga'amaa jira. Amma kana qaroomnee bakka sana turre. Yeroo qaroomina kana dhabuu kee yaaddu. Ajjeefamuu kee caalaa akka waan hundumtuu akkati sila gogaa maramee fuudhamee hin deemu jettee akka gogaa sanaatti waan maranii nurraa fuudhan natti fakkaataa jira amma. Kanaafan barreessiteettaa dhaloota kanaaf qopheessaa taa'ee si gaafadhe. Barreesseetiin jira.
ani wanni heerri Oromoo kun guddaadha. Ani dameen irraa baradheen qaba. Heerri Oromoo torba. Dameen heera Oromoodhaa 1777 guutuun isaa. Torban heera Oromoo afur Oromoon ifiitti bultu. Sadii hariiroo gara biraatii wajjitti bultu. Heera fannoo sagalii kafannisaan 99 tiin baradheen. Heera fannoon sagalee fannisaan immoo 99. 99. Fannoon heeraa sagali. Amma boqonnaan janii heera boqonnaa akkana warri kaanillee hanqasii akkanaatti lakkoofsa akkanaa jaan. Keeyyata maal jee kakaa. Keeyyata jaan ammaan tana gartee nuti heerri Oromoon gaafas akkatti lafa kaa'atte heera fannoon sagalii fannisaan heeraa 99 janiiti lafa kaa'atan. Kuni torbanuma heera Oromoo san keessatti dhumata. Sigalee Oromoon heera shaniin bulaa ture amma wajji jirrutti amma waa shaniin bulaa turtee jechuudha. Heerri siitii shanii tokkommoo kasiitii miti amma keessa jirru kun. Heera gadaa takka malkaa tarraamuu 2 raabaadorii 3 sirna gosaa 4 sirna wadaay qoomaa 5. Wadaay qoomaa amma keessa jirru kana yoo callifte na jibbitee siin jaa. Yoo dubbatte na biltee jaa ammaan tana ijoollee teenya dabtaraan deemtu kitifaa jiru kan sirni wadaay qooma. Sirna wadaay qooma. Jaaniin maqaatti baafatte Oromoon. Amma san keessa jira. Sirni gadaa hogguu cabu akka gadaan hin banne malkaa tarraamuun eegaa ture. Irra dhaqqabanii Minilikii fi Walda Gabreen hogguu balleeysan. Raabaadorii bakka bu'e sadaffaa. Hin banne sirni gadaa ammallee ni jira. Hogguu raabaadorii irra dhaqqabanii waan ni godhan ammallee maqaa jijjiiranii sirna gosaa jettee Oromoon lafa keessa. Ni laamsheeysan kana xiqqoo damiinni maarreen ta'u jedhanii laamsheeysanii laaffisan. Hin banne kunis. Kaan amma keessa jiru. Damiina jechuun bulchaa? Damiina jechuun bulchaa jechuudha. Damiina gosaa jedhanii. Nuti bokkuu jennaan qondaa lafaa jedhan. Wama gadaa keessa jiru sanii ijaamanii damiinummaan tun bakka biraatii dhuftees ni jedhanii kitaaba kana suutaan fixan amma dura gilgaala isaan fixan. Maaliif jennaan wanni afaan namaatii bahe ilkee 32 baate gurra 32 seentii jette Oromoon. Kanaaf hin fixanne akkasii aanaa fi uummanni Oromoo. Ana sirni wadaay qoomaa amma keessa jirru kun yoo ati dubbatte na biltee siin jaa na tuffattee. Yoo callifte na jibbitee jaa akkatti jalaa baatuun qabdu. Kana hubatte ijoolleen arra baratte. Wanni sodaatan du'aa tana marraan oolle du'aa murteeffattee jechuudha. Utuu rasaasa laaltutti deemaa jirti. Qomasii rasaasaa kan ta'e itti deemaa jirti. Kun immoo nuttis kabajaa godhee jechuu addunyaa tana keessatti. Qabsoo bara dheeraa godhamte. Xurree saaqamnii warri nu dura hayyoonni arra jiru dhaabni siyaasaadhaa ka Oromoodhaa kan dalage xurree saaqanii qabsaawanii asiin gan. Dhaloonni isaan dhalan kun amma lafaa ka'eeti isaan qawween lolan. Kun arra lafaa ka'eeti harka duwwaa lolaa jira jechuu ibidde dura dhaabbatee. Kuni wanni kabajaa nu godhu Ayirooppaan emerjensiitti yaamu waan Oromootiif jecha. Ammaas kabajaadhaanii odoo humaan balleessin ilmaan Oromoo ka biyya keessa jiru gaafii ulaagaa heera Oromootii fi ka addunyaa guutanii qabsoo godhaa jira. Waan amma booda dhufu gaa sawwaliin laalla. Amma booda gaa silaa ni beekama. Bayti malee saree ijaan kuulan jedhanii addunyaa keessatti illee kabajaa nu godhanii jechuun wareeyni isaan achi akka falan. Luka biyyaan baa jirutti illee. Mee egaa sagantaa ati qopheeffattu irratti qaamaan argamne akka gaariitti qopheessine nuyis uummata Oromoo biraan hin geenye jennee abdii guddaa qabna. Atis irratti nu afeerta jennee abdanna. Ammoo akkuma argitu biyya keessatti sochii guddaatu deemaa jira. Waa guddaatu geggeeffamaatti jira. Uummanni Oromoo hedduun barattoonni Oromoo hedduu tajjeefamaatti jira. Oromoo biyya alaa jiruuf isa biyya keessa jiruuf isa yeroo ammaa lapheessaa rasaasatti laatee du'aa jiru isa immoo biyya nagaa keessa jiru kanaaf maal dhaamta? Ka biyya alaa jiruu fi waa dhaama jala qabaaf. Shanyii takka ta nama diidu hogguu namni fudhatee isin dhufeen jaan
warra biyya alaa jiruun ta Oromoo adda lagaan qooddu ta Oromoo qe'een qooddu ta Oromoo amantiin adda qooddu ta Oromoo gartee adda qoqqooddu shanyii san fudhatee namni hogguu isinit dhufe yeroo bataatanii dachii taatanii magarsitan isinilleen irbuu torba olii torba gadii jalaan baatanii abbootii teenyaa irbuu seen irbuun abbu torban nama balleeysiti kana jalaan baatanii galma tokkotti akka Oromoon deebitu dhiiraa dhalaan yaada akka gumaachan akka Oromoon hooggana tokkoon baajata tokkoon waraana tokkoon salphina kana jalaa akka baanurratti akka fuulleeyfataniin dhaamaaf shanyii saniif rooba taatanii yaa lammiti yaa sabaqii dachii taatanii magarsinaa boru rabbi birattis ni gaafatamtanii addunyaa gubbarratti illee seenaa jalaan baataniin jaan ka biyya alaa jiruun ka biyya keessa jiru nama isin ajjeese nama keenya ajjeese Oromoo ta'ee galmeeyfadhaadhaan jaan ka maqaa Oromootiin arraan tana gartee mootummaa sanii wajjin biyyaan bulcha ji'ee jiru taa'uutu jira akka Mukhtaar Kadiir ka waraana agaazii ka ijoollee Oromoodhaa fixe galateeyfate kuni diina rarooti inni diina abbaan gadaadhaa halangaa itti haxaa Oromoon halangaa itti duguuйtu kanaaf nama isin ajjeese galmeeyfadhaadhaa ka booda Oromoo biyya jirtuuf kanumaan dhaama nama hijaan gufuu galanni sireedha diinni Oromoo sadii lameen diina dasaatii fi diina rarooti har'a Oromoo ajjeesaa jiru kun diina rarooti diina dasaallee isaa dhukkaasu jira diina dasaadhaa duraanuu olla qubannaa wajjin jirraa soddaa eeysuma araaramuun ni danda'ama isaaniifillee wahiin dhaama warra diinni Oromoo rakkaasu ka ollaa Oromoo jiru nuutu waliin jira nuu ollaa walii qubata Oromoo irratti hin duulinaadhaa dhaamsa dhaamaaf warra immoo mootummaa keessa dalagu waraana Oromoo ta'ee waraana mootummaadhaaf dalagu ilmi abbaan ajjeesu obboleeysan ajjeesu ka obboleeysa kee ajjeesu qawwee irra deebisiin dhaamaaf ta'e bishaan hin baatu warra immoo gartee bulchiinsa gaxaanu kadakatana jiru poolisii Oromiyaadha warri gartee ilma Oromoo tokko jeese galmaa'uu qaba ummata Oromoo ka biyya jiru galmeeyfadhaadhaan jaan waan kaan isaanuu itti jiran waan isaanii ta'u itti jiran waan isaanii ta'u Oromoon biyya keessa jirtu ni beeyti jeedalloo kalloo hoolaa haguuggattu san gartee ka gubbaan kalloo hoolaa ka keeysi jeedalloo san lee adda baasaadhaa galmeeyfadhaa kaadhaadhaan jaan warra biyya keessa jiru bahaadhe hakaabaa kibba ka jiru qabsoon teessa yeroo takkatti akka kaatu bakka takka ilkeenta bakka takka jirtuu waaciniina diinaas akkasitti injifannaa jabaadhaa isin bira jirraan jaan xumura irratti egaa ati weellisaadha akkuma jettee gara uummata Oromootti sirba qabattee baatu qopheeffataatti jirta sirba kana keessaa immoo kan haala yeroo wajjin deemu barbadaa hin dhaamne sabaaf sablammootaaf dibdee kan jedhu yeedaloodhaan amma tokko nuu jedhiiti kanumaan nagaa walitti dhaamman. Yeedaloon isaa kun dalaguutti hin jira. Yeedaloon takka yoo bareeduu baatte ceekuu gurraan nama kaafti filutti hin jira tamtu irra caala. Kamtu naawayyaa. Kamtu naawayyaa kamtu ummata biratti fudhatama qaba waan jiru kanaan irratti qopheessaa jira hin xumurre kana hin xumuree ummata Oromoo bira ga'a barbadaan dhaamne sabaaf sablammootaa dibi bara tokko aaduu loolu dheqee aduwaallee gubee isaantu goolee hafarsee mooji giroo maal nu dhibee jaa sirbini yoom gara uummataatti qabattee baatettee yaadda yeroo dhiyootti hin jaa abdii rabbii kana yeroo dhiyootti hin jaa haalli biyya keessa jirru akkaataan itti jirru nuuf hin hayyamuu akka feene nuu ta'uu hin danda'u kanuma keessatti immoo jiruudha
tunis jireenya irraa Ayya. tokko jechuudha. Kanaaf yeroo gabaabatti jeetiin abdadha. Egaan daawwattoota keenya turtiin keenya callaa carcara wadaay waliin qabaachaa turre kana fakkaata ture waa hedduu akkasin irraa bartan abdii guddaan qaba gama aartiitiin weelluutiin barreeffama walalootiin akkasumas immoo gama gadaatiin waa baay'ee irraa bartanii turedheen abdii guddaa qaba gara fuula duraatti immoo gaayeroonni kitaaba isaa barreessee xumuree isin biraan ga'u immoo bitattanii harka keessan irratti dubbistus jedhee nan abdadha callaa carcar wadaay maqaa Oromiyaa miidiyaa neetworkiin bakka kana dhuftee istuudiyoo keenya dhuftee nu waliin marii kana fakkaatu taasisuu keetiif waa baay'ee nu barsiisuu keetiif nullee waa baay'ee sirraa baranne guddaa galatoomne. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Nagaatti. Nagaatti jiraadha. Ibbooda deebi'ee isa diinnin bituu tokkichi ilma ormaa takka yoo muratu qawwee fannifatee garatti hirkatee dinnansaa eeggataa garaasaa hidhatee. Foddaa bilisummaa kunootti dhiyaate tokkichi ilma ormaa kunoo tattaafate.